Itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa. Jira jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota Caayaa Miidiyaa Neetwoorkii kanneen Caayaa Miidiyaa Neetwoorkii daawwattaniif sagantaan guyyaa irraan tanaa qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee weerara awwaannisaa biyyattiitti ta'aa jiru kanarratti viidiyoolee garaagaraatii fi miidhaa inni geessise takka takka isin agarsiisuu barbaadeeti. Kanarratti mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaan Abiyyiin hogganamu kun maal godhu jira uummata keenyaaf bu'aa inni uummata keenyaaf buusu jiru maali? Awwaannisa biyya teenya oomisha biyya teenya yeroo waggaatti yeroo takkatti argattu kana awwaannisni kun dhufee jira balleessuudhaan uummanni akka malee miidhamanii jiran. Kanarratti mootummaan kun gargaarsi namoota kana cinaan dhaabbachuu jiru jiraate tokko hin jiru. Yeroo artan jechuudha akkuma namoonni harka waan taateef waan olmaa guyyaa Oromiyaa keessatti olee mara namni waan arkuuf gara sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Wanni mootummaan kun uummata kanaaf godhe tokko hin jiru. Akka silaa mootummaatti uummata bakka bu'ee bakka san taa'uudhaaf uummata tajaajiluudha mootummaan hojiin isaa jechuudha. Garuu mootummaan kun uummata tajaajiluu bira dhiisee mootummaa isaaf tajaajiluu eegalee jira jechuudha. So mootummaan kun uummata kanaaf diina yoo jenne dhugaarraa waan fagaatee miti jechuudha. Mee kanaaf gaaf viidiyoolee kana daawwanne walitti adeemnu mee. Amma kee gaayyaa dura dabarra qabattee isheen silaantee chira godhime. Wasaayee gadi darbu akabatee seenela achi gori ilaalaan lafa kanarra gaa deemu akkaan geenya ilaalaan achirra waan qofatu. Video kana mul'atutti akkuma agartan awwaannisa kana uummanni garii harkaan firraa ari'aa jira garii immoo itti iyyuudhaan wantoota ibidda qabsiisuudhaan waanuma garagaraa kana fayyadamanii uummanni hanga dandeetti oomisha saara dhorkatu jira jechuudha. Silaa akka mootummaatti wanni kun xiyyaarri kun jiraatee xiyyaara kun itti afuufamee akkasitti uummata kanarraa oomisha isaanii kana haala badhaadhinaatiin jechuudha haala gaarii ta'een uummanni jireenya isaanii jiraatan jechuudha. Garuu mootummaan nuushaa jiru mootummaa bineensa waan taateef waan kana hunda uummataaf gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf uummanni keenya bakkuma jirtanitti haala aadaatii fi mala aadaatiin gartee fayyadamtanii awwaannisa kana ofirraa dhabamsiisuudha. Awwaannisa kana eega dhabamsiifnee booda immoo mootummaan kun ifiifoo awwaannisa san daran mootummaa hamaatii mootummaa bineensa awwaannisa san caalu. Kanneen awwaannisni midhaanii fi oomisha keenya nyaachaa jira. Garuu immoo mootummaan bilisiginnaa kun uummata Oromoo nyaachuu jira jechuudha. Waan garaagara baafnee isa ilaaluu hin qabnu uummanni keenya hanga dandeemetti gara hundaa walteensaa fi tokkummaadhaan sosso'ee mootummaa kana ofirraa dhabamsiisuun waan dura dirqama ta'ee jirudha. Maaliif yeroo mara nuti Oromoo wanni halkanii guyyaa dubbannee haasofnu humna bilisummaati humna tokkummaati jechuudha. Tokkummaan kun dirqamatti dhufuu qaba Oromoo jiru keessatti. Maaliif jecha tokko jira haati bilisummaadha tokkummaadha akka jaansan jechuudha. Haati bilisummaadha tokkummaadha akkuma jaansan uummanni Oromoodha tokkummaa yeroo hunda ni lallabata. Ammoo nuti argamuun isiidha hedduu takka laaftu waan taateef tokkummaadhaan sossoonee jechuudha mootummaa gabroonfataa awwaannisa caalu kana firraa buusuun dirqama ta'a jechuudha. Mee ammas viidiyoo tokko ilaallee walitti adeemnu viidiyoo waa'ee awwaannisaa tokko jechuudha. Akkaataa inni itti nama miidhaa jiru jechuudha. Akkaataa namni keenya itti booyaa jiru kana hunda agarsiisa. Mee viidiyoo kana daawwannu walitti adeemnu. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya viidiyoo kana erga daawwannee deebinee booda wanni awwaannisni torbaan kana keessa Oromoo godhee fi uummata Itoophiyaa san godhe kana fakkaata.
mootummaan kun maal godhu jira kachuuf gaafii nama hundaatiif haa taatu jechaadha. Qophiin keenya kan guyyaa irraan tanaa gabaabduun qopheeffannee gama kanaan isiniif dhufna kana fakkaata. Irra caalatti nu hordofuudhaa fi akkasumatti illee waan nuti guyyaatti hojjenne gartee akka isin bira ga'uudhaaf viidiyooleen keenya gartee hojjennuu fi gara miidiyaan keenya irratti hojjechaa jirru caa miidiyaa network argachuudhaaf miidiyaan kun yeroo kanatti miidiyaa sooshaal miidiyaa qofa irratti daawwatamaa jiru waan taateef so gaa miidiyaa kana gama feesbuukaatiinis feesbuuk keenya laayikii fi fooloo nu godhaa. Akkasumatti illee yuutuuba keenya kan caa miidiyaa network jiru sabskiraayib godhaan akka hordoftan gamanumaan isin beeksisa. Galatooma.